Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota maatiiwwan chaanaalii koo nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinis illee bakkuma jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii qaba. Egaan har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Osoo gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti isiniin dabarsin duratti warroonni chaanaalii koof haaraa taatan chaanaalii koo sabskiraayib gochuun maamila naaf ta'a. Warroonni aga kanaan dura maamila kiyya taatanii jirtan immoo galatooma. Viidiyoo kana aga dhumaa daawwachuudhaan laayik sheer gochuudhaan na deeggaraan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe viidiyoo ajaa'ibaati jechuudha. Viidiyoo baay'ee nama kofalchiisu viidiyoo ajaa'ibaati. Maa inni immoo jechuun keessan hin oolu jechuudha. Kanaaf viidiyoon ajaa'ibaa kun ana baay'ee na ajaa'ibee akka kiyyatti jechuudha. Isinillee isin ajaa'ibuu danda'a. Kanaaf egaa guyyaa kaleessaa guyyaa dheengaddaa jechuudha. Toora FB fi TikTok kanarra waa meeqan naanna'aa jira jechuudha. Waa meeqan naanna'aa jira. Innis maa inni waa'ee indoomii ilaalchisee jechuudha. Namoonni baay'een burjaajaa jirtu, namoonni baay'een dhiphachaa jirtu. Egaa waa'ee indoomii irratti ani akka yaada kiyyaaf akka mataa kiyyaatti waarraa dubbachuun barbaada jechuudha. Namni immoo yaada mataa isaa, yaada dhuunfaa isaa ibsachuu mirga qabaa mitiire. Kanaaf walumaa galatti jechuudha. Warreen waa'ee indoomii ilaalchisee jechuudha. Suuraa garagaraatiin indoominii kanarraa hojjetamaa jedhamee suura garagaraatiin maxxanfamaa jira jechuudha. Keessumattuu baay'inaan TikTok irra jira jechuudha. FB irratti illee namoonni tokko maxxansaa jiru jechuudha. Kanaaf ani uummata kana baay'uman taazzabe jechuudha. Anallee na taazzabuu dandeessu. Ani immoo uummata warreen wantoota akkanatti wantoota tokko osoo hin beekin osoo hin yaadin maxxansanii baay'uma tokko nan taazzaba. Haa ta'u immoo jireenyas ta'eera jechuudha. Amma fakkeenyaaf fi dhugaan badee addunyaan kun sobuma bichaa taatee jirti jechuudha. Kanaaf ittiin jireenyas jedhee yaada warroonni akkas godhan ittiin jireenya fi bakka jedheetuma yaada. Kana jechuun koo amma fakkeenyaaf indoominii osoo foon ta'ee jechuudha. Indoomin foon miti jechuudha. Indoomin paastaa, makaroonii wantoota sanaan wal qabata malee indoomin foonii miti. Indoominii osoo foon ta'ee dhugaadhaa wanti kun ta'uu danda'a jedheetiin fudhadha jechuudha. Indoomin immoo walumaa galatti paastuma ta'ee qaqal'oodha jechuudha. Ni beektu namoonni baay'een jechuudha. Namni indoomii hin fayyadamne hin jiru. Hundi keenya ni fayyadamna. Paastuma ta'ee qaqal'oodha. Garuu wanti kun osoo foon irraa hojjetamee dhugaadha wanti kun jedheetan fudhadha. Wanti kun guutumaan guututti dhugaa mitiin jedha. Kan amma akka yaada kiyyaatti garuu egaa namni yaada garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf jechuudha qorannoo kamtu gaggeesse indoomee qorannoo kamtu gaggeesse indoomee nyaatina wanta kanarraa hojjetamaa numa jechuudha. Numatu lafumaa ka'ee foloo argachuudhaaf laayikii argachuudhaaf viyuu guddifachuudhaaf jechuudha. Bakka ittiin jireenyaaf guyyaa guyyaatti waan hin taane aga maxxansaa hoollu waanuma faayidaa qabdu waanuma bu'aa qabdu waanuma dhaloota barsiiftu tokko waanuma xiqqoo jechuudha. Viyuu 5 isaa qabaattu laayikii 2 isaa qabaattu yoo hojjenne maal qaba? Maaliif midhaan wal jibbisiisnaa ka jedhutu yeroo baay'ee kaleessaatti keessa kiyya dhufa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti namoonni baay'een immoo indoomii ilaalchisee jechuudha. Erga toora FB irratti maxxanfamuu eegalee TikTok irrallee bahee isa kanaan dura nyaattan of qocca'aa jirtu jechuudha. Dubbisa garaagaraallee dubbisee akkasumallee viidiyoo gaggabaabaa gama TikTokiin illee argaa jira jechuudha. Kanaaf isa kanaan dura nyaattan of qocca'aa jirtu jechuudha. Egaa kun isin guutumaan guututti wanti kun guutumaan guututti dhugaadhaa jettanii fudhattaniirtu. Ani garuu wanti kun guutumaan guututti sobaa jedhee fudhadhe. Sababni isaa indoomiin foonii miti. Akkamitti sanarraa hojjetamuu danda'a? Indoominii akka yaada kiyyaatti indoomiin fakkeenyaaf wantoota akka qamadii kana, wantoota akka garbuu kana, wantoota sanarraa hojjetamuu danda'a jedhee yaada malee suura akkasitti maxxanfame dhugaadhuma sanarraa foon sanarraa hojjetama jedhee yaadu jechuudha. Baay'ee wanti sun yoo qalame foonuma bahaa miti. Egaa foon irraa akkamitti indoomiin hojjetama ka jedhudha. Egaa kanaafuu warroonni waan akkanaallee maxxansitan jechuudha. Uummata afaan qabaa jirtanii, uummata midhaan jibbisiisaa jirtanii adaraa keessan of qusadhaa. Waanuma hin fakkaanne tokko hin maxxansinaa. Waa baay'eedha.
hojjetanii yeroo qabaannan jechuudha. Wanta baay'eedha hojjetanii kan foloo argatan, wanta baay'eedha hojjetanii kan laayikii viyuu argatan jechuudha. Kanaaf wanta dhaloonni irraa baratu tokko yoo hojjettee tokkoffaa dhaloota barsiiste dhaloonni illee sitti gammada jechuudha. Wanta fokkataa, wanta nama jibbisiisu, wanta nama surur nama jedhu gadhiisuun maaliif barbaachise ka jedhudha jechuudha. Kanaaf ani akka kiyyatti dhugaa mitiin jedha. Isinillee mee waa'ee indoomee kana ilaalchise jechuudha. Namni hin argine hin jira jedhee yaadu. Egaa jiraachuus danda'a hin jira jedhee si yaadu guyyaa 3 har'aan jechuudha. Gama sooshaal miidiyaa irra deddeemuu eegale jechuudha waa'ee indoomee kana. Kanaaf warri dhugaadha indoomeen sanumarraa hojjetamaa warri jettanillee mee yaada keessan isinirraan barbaada. Koomentii jalatti naa barreessaa. An akka yaada boonetti jechuudha indoomeen sanarraan hojjetamu sobaadha, dubbii sobaa asiifachi oofamaatee jira jedheetiin yaada jechuudha. Namoonni baay'een kana booda hin nyaannu isa kana dura nyaanne jettanii of qoccaatan immoo dhugaa isinitti fakkaachuu danda'a. Ani akka kiyyatti akka yaada kiyyaatti kana booda sirriitti nyaadha jechuudha. Maaliif dhugaa miti waan ta'eef sirriitti nyaadha. Indoomeen foon irraa waan hin hojjetamneef dhugaa miti kun sobaadha waan ta'eef sirriitti inkitti dibbinni godhee ni nyaadha jechuudha. Kanaaf kana booda hin nyaannu galatoomaa warri nuu maxxansitanii maalii warri jettan baay'uma tokko nama kofalchiistu. Kanaaf kana booda nyaadhaa dhugaa akka barbaaddanitti nyaadhaa indoomee jechuudha. Har'aa miti indoomee kaleessa nyaachaa dhufne. Egaa har'uma indoomeen wanta kanarraa hojjetama ka jedhu dhagaa jirra malee kaleessa hin dhageenye waan ta'eef waggaa hedduu nyaataa turre gaa indoomee. Har'a akkamitti indoomee irraa gargar baana ka jedhutu na yaaddeessa. Ani kan badetu bada malee, kan hafetu hafa malee, kan cabetu cabe malee indoomee hin dhiisu jechuudha. Of amansiisee jira. Dubbichis immoo dubbicha dhugaa osoo hin taane dubbicha soba dubbicha foloof wanti kun ka'e laayikii kanaaf wanti kun ka'eedha waan ta'eef indoomee ni nyaadha. Warri immoo amma fakkeenyaaf akkuma kiyyaa jechuudha amma wanti kun baay'ee garaa nama kuta jechuudha. Wanta kana suuraa kana gaafa indoomee wajjin maxxanfamee argitan amma garaa hammaachuu dandeessu jechuudha. Anillee amma duraan indoomee nan nyaadha jechuudha. Nan nyaadha sirriitti nan jaaladhas. Garuu yeroon FB irratti gama tokko irratti gaafii indoomee kanaaf suura kana wal biratti argu inuman garaa hammaadhe jechuudha. Garaan na badi akka malee garaa hammaadhe. Garuu suura kana arganiituyyuu danda'anii fakkeenyaaf hin nyaatan. Haa ta'u garuu wanti kun soba waan ta'eef of amansiisatiiti fayyadamaa. Waan hin taane waan hin fakkaanne waanuma hin fakkaanne waan walitti hin dhufneedha kun jechuudha. Kanaaf ani ammoo keessumattuu dhugaa dubbachuuf hedduudhuma tokko na ajaa'ibee. Namoonni baay'een wanta kana dhugaadha guutumaan guututti jechuu dandeessu. Ani guutumaan guututti wanti kun soban jedha. Isin egaa namni immoo yaada garaagaraa qabaachuu danda'a waan ta'eef ani guutumaan guututti wanti kun sobaa akka barbaaddanitti fayyadamaa. Mee ijoollonni ammoo namoota baay'eetu nyaata indoomee jechuudha. Ijoolleen xixiqqoo kaasee haga jaarsatti indoomee namni hin nyaanne hin jiru. Kanaaf qorannoon immoo gaggeessee qabatamaadhaan qorannoon gaggeesses immoo hin jiru jechuudha. Osoo fakkeenyaaf indoomuma kana qorannoon gaggeesse tokko jiraate dandeessa. Amma kuni dubbii lafaa ka'ee dubbii foloo fi laayikii fi viyuudha lafaa ka'eef akkamitti nyaata baay'ee jaaladhu. Nyaata ijoolleen akka haadhatti akka haadhannaa gabaa dhadhuutti indoometti boochu akkamitti har'a dhiisan. Mee akkamitti hin danda'e indoomee dhiisa. Waan bada waan cabe malee indoomee hin dhiisu. Isinillee garaan ammaatiin haatee nyaadhaa. Lakki hin nyaannu dubbiin kun dubbii dhugaatii akkamitti nyaanna. Dhugaadhuma qorannootu gaggeessee qorannoon gaggeessetti wanta kanarraa indoomeen hojjetamaa. Anamma makuma isaan wallaale jechuudha. Garuu suuraa argeera makuma waan kanaan wallaale. Sareef saree hin fakkaatu. Booyyeef booyyeen guddaadha. Booyyee hin fakkaatu. Bineensaaf bineensa hin fakkaatu. Waanuma kanas mee koomentii jalatti naaf qoodaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mee waan kana koomentii jalatti naa barreessaa. Makuma waan kanaan nan wallaale jechuudha. Kanaaf maqaa isaallee koomentii jalatti naaf qoodaa. Sarees natti hin fakkaanne afaan guddata kun wantichi ta'e jechuudha.
akka kiyyatti walumaa galatti indoomeen kanarraa hojjetamu boqqoolloo akkasuma qamadii garbuu kana sadan irraa hojjetama jechuudha. Garuu isin immoo gaa waan irraa hojjetamullee nuuf qooduu dandeessu akkasuma dhugaaf soba ta'uu isaallee koomentii jalatti yaada keessan nan barbaada jechuudha. Kanaaf akkanatti wal burjaajessuu kana haa dhiisnu, wanta gaarii haa hojjennu, wanta dhaloota barsiisu tokko amma dandeettii keenya dandeettii keenyan horo osoo hin taane ammuma dandeettii keenya wanta dhaloonni irraa baratu haa hojjennu malee wantoota faayidaa dhuunfaa keenyaaf jennee wanta fokkataa akkanaa haa dhiisnu. Garaan nama bada waan suura sana na argan garaatu nama ammaata jechuudha. Anallee garaan na ammaate. Haa ta'u garuu wanti kun dhugaa kan taane guutumaan guututti ifa naaf ta'a jechuudha. Akkanumattuu gaafa ilaalu ifa naaf ta'a wanti kun dhugaa kan taane sobaa viyuu fi foloodha akka gadi baasan. Kanaafuyyuu isinillee yaada keessan naaf qooda. Ani yaadni waa'ee indoomi irratti ibsachuu barbaadu kana. Indoomiin egaa akkuma beekamu namoonni baay'een indoomeen nyaattuu hin jaalattu. Har'agaa akkamitti indoomirraa garaan isin bahee walirraa fagaattu. Ani irraa fagaachuu hin danda'u isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Boonee Show yaada keessan isin irraa barbaada. Dhugaaf soba warri jettanillee nuuf qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon ani qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa Waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Baay'ee isin kabaja, baay'ee isin jaaladha. Turtii gaarii. Bye bye.